Akkam jirtan hordoftoota biyya nagaa keessanii nageenyi bakka isin jirtanitti lagaaf qaxxaamuree isin haa dhaqqabu jecha har'as gaa maal qabattee dhufte jettan akkuma suuraa irratti agartan kana gaa akkanuma suuraa beeksisa isiniif godha. Kan asiin agartan kun warreen moora qabu jechuudha. Warreen garaa gurguddatu jechuudha. Cooma qabu jechuudha. Warra garaan akka gurguddatu cooma jechuudha. Warreen gabbina isinitti fakkaatan dhibdeedha. Kana garaan qabaachuun kun maaltu du'aadha seetan wanni isa kana isinirraa buusu ispoortii bichaa waan ta'an egaa ispoortiin silaafuu fayyaadhaaf hedduu bareedaadha. Ispoortii godhanii akkana naman ta'u namni coomee garaan akkanatti naman bahu darbee kana maalinni qurunful beektanii meeqono qoma suurarraa kana qurunful zanjabiil gartee isa kana walitti danfistee dhuyda. Hedduu bareeda akkuma nama shaayii dhaabutti dhaabbattee dhuydaa jechuudha. Kammoo dabalata zanjabiil jechuudha. Kophaa isaa yoo asheeta isaa san yoo nyaattes hedduu si gargaara. Maaliif jennaan asheenni isaa onnee waan dhibdee garaa keessaa cooma gartee gubbarraa kana guutuu sirraa yaasaa jechuudha. Akkasi kun kana fayyadamtanii jechuudha. Qarfaa isa qarfaa idaa maqaa isin hin to'ine qarfaa hajaan waan hunda gooma suurarra jiru kana qofa walitti naqxanii fayyadamtanii dhugdan. Asiinis akkuma agartan gaa warreen ijji teessan moora godhatte yookaan moora godhachuudhaaf illee deemtu jechuudha. Warra hedduu isiniif agartuun isiniif hedduun baane kanaatu gawaadhaa jechuun maali yoo jettan kaarotii yoo nyaattan hedduu bareedaadha. Kaarotii yeroo kamuu yoo nyaadhame warri nyaachaa jirtan gasolaa itti jirtanii kaaniif kaarotii yoo nyaattan ammas san bira darbee kiyaar kana kiyaar jedhama. Inni maqaan isaa kiyaarii isa daalacha magariisa fakkaatu kan kiyaar jedhama. Kana nyaatta kana fayyadamta yeroo kamuu ijjitee wararri kamuu irra hin dhufu jechuudha. Nadiifa ijjitee moora kun kan dhufee deemtee mana yaalaa dhayitee baqeessitu kanan qabu jechuudha. Akkuma suurarraa kanaa bareedaadha. Tiktooka kiyyallee akkuma kana leencootu hojjee jira. Yuutuub kiyyas leencootu hojjee jira. Hundi isaatu waan akkanaa yaala akkanaa kana guutuu isaa yaala ammayyaa irraa argattan. Karaa isiinis karaa tiktookaatiinis deemaa fooloo na godhaa. Makuma kanaan jira. Wanni suuraa du'aa kanaan jira.